السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّي سلام عليكم التو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورّينا عرف الترانا ورّي ويلكم التو ويلكم. بقنا قاعد نفتن عندك سنو كان مسلمة كريستانا واقفتا بروتستانتي عندنا وسو أمنتي ولين كونة لمنتي يقولون بقنا قاعد ربي ولين ندبسه فارون تربي أنا بسنس نقال نولشنو بالشات ولين ندبسه الحمد لله رب العالمين. اوكي فيديو لسين نجيسا ان شاء الله. سلامتك يتانسو نقايو فابو هندي كيسنون دغتنا ربنا ما كان اباتين دابته ملكاو هندكينا انا اللي سن اللي ربنا هاغو ايغسي نما الدنيا رزولو ممكمو اكربين اسان غرغارو ركتا ديبما هنديو كچنكي ركو كيسرو اكربين اسان غرغارو دعاي غرافي كانت تاسو ان شاء الله حالا يرو في بارلاما ولميا بارلاما غيا دغاسن كيسان بياني agati qoto koni lalle haala yeroo irraa gartee waliin dubbannaa jechuudha. Kaaniin duratti viidiyoon warri viidiyoo kan dhagahuuf dikkoon ala jajjartanis viidiyoo kana galgalas TikTok irratti obboleessi keenya tokko Jamaal Ibroodhaa nama daawaadhaaf gartee daawaa godhu karatti qabamee hidhame isa kanaaf sagalee tahaa kan jedhu naa dabarsanii inshaallah viidiyoolee amma argadhee namni galgal naame saniin duratti Nuru Kadir jazakallah khairan amma kan inni ergee argadhee kaan galgal laalaa ture nan geenne. إن شاء الله بكرة ميلادوس شيخوليل أستاذ أبو كيفاس نمو تكاون أستاذ أبو الدين جبل إن شاء الله برور براتات إني أرجان تتفاد نرجو رافي أكسما ورا مجلس على عند ساريت إن شاء الله سني جاء كان بالله مسين سنة بإذن الله تعالى إن شاء الله نمر بس تلفون عن جاني شو كناف مي فيديو كنا كباب جورا سكندي أفرتم يافور إن شاء الله أجيني رادو بنا إن شاء الله Ibro Jamal waa'ila kiyya wajjin daawwaa goonu osoo wajjin daawwaa godhaa jiru daandii uffati dirqiidhaan ana irraa hambisanii qabanii hidhanii jiranii ergaa kana waliif dabarsa daddafa wal biraan gahaatti sheer godhaa sagalee nuuf tahaa isin jedha magaalaa Bulee Horaa keessatti bakkuma kalee fi dangata daawwaa jiru turretti Ibro Jamal kun okallatti maahiranii jiranii dafaa waliif dabarsa gareen shaahadaa keessattuu nama dhimmi kun ilaalatu namni ammallee muslima taate kamu dadda fiidii ergaa kana wal biraan gahi sagalee nuuf tahaa isin jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaay warri kun warra gartanii daawwaati. Ammallee jijjiirti jara noon akkasii. Dhugamaa dubbiin tun. Ahunim. Eekaa Bulee Horaa uummata Bulee Horaa uummata hin jaaladhu maashaallah. Uummata yeroo dheeraa qabsoo keessa godhe wareegama guddaan waliin qaban. Warra Bulee Horaa hin dhageettanii. Gujiiti maashaallah saba koo qaqqaalii babbareedaa. Wanni akkasii isinirraa dhaga'uun hin taatu jechuudha. Nama daawaa godhuu deemu. Nama sheekaa daa'ii qabanii hidhuun kaa ammas nama isuma addaan baasanii kaa gaarii miti. Kanaaf inshaallah ni dhagani kaa ganda hunda namni jira. Warri mootummaallee poolisii dhimmi ilaalu namoonni gartee irraa hajamanii qabaniidhaan yoo sababa diiniiti walii hidhaa qabaate dhuunfaan namni waa balleessee yoo gaafatamu taate sunis waan of danda'e garuu diinii walii hidhaa yookaan waan biraa sababanii maqaa daawwaan godhamuuf yoo hidhame taate gurratti isin calawu waan birii miti hin taatu. Yeroo nammaatu yeroo akka Mangistuu Hayilemaariyaam akka wayyaaneetii miti. Free speech ittiin namni fedhe amantii ofii practice yookaan yeroo itti dalagu wal mormuu amantii ofii bal'ifachuu ni danda'a. Aga siyaasaaf amantii walitti hin laaqinitti kiristaanni waaqeffataan pirootestaantii musliimni Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti naamusaan jechuudha. Naamusaan osoo nama hin tuqin hin gahin diinii ofii geggeeffachuu mirga qaba. Kanaan walitti qabatee yookaan maqaa teeraristi ebalu yookaan ebalu baasuudhaan yookaan wal mormii warroonni daayiloogi waliin godhan kana keessatti injifatameef godhamu taate shee mooyyuu salphina sun gujiillee laallatu warri waan poolisa illee yoo ta'e poolisa gujii laallatu jechuudha. Yoo waan akkasii ta'e namoonni yakka qabaachuun malanii badii dalaguun malanii kanaan isin jechuutti hin jiru. Akka daa'ii musliimaatitti akka warra da'awaaf deemee kanarratti akka keessummaa karaa deemtuutitti namoonni wayiin sababanii hidhamuun karakkoon fidee waggaa torba akka okkoluu nu godhee isa kanaa jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti kanaaf warri dhimmi ilaalu ni gahan inshaallah isinirraa fudhaa. Haadhataan baatu awwaalaatti lafa jala dabarsaa jedhe.
yoo kana irratti hin dalayne kan irratti dalannu hin jiru jechuudha. Ni gaafannaa inshaallah nama inni waliin jiruu fi sheekolee sanniin liistii isaanii guutuu isaanii naa ergaa. Ustaazotaa fi warroota dhimmi ilaalu keessaa yoo gartanii adda dardarri musliimaallee ijaaramee jira. Wanni hunduu akka durii miti. Warri karaa kanaan waa dhiitu waa balleessitanii deemtan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ka kiristaanaa waaqeffataa protestaantii illee amantii teessan fantashir fil ard akka barbaadanii deemaa geggeeffadha. Nama dirquu arrabsuu waa godhu hamtuutti osoo hin seeniin. Evidence ragaadhaan yookaan ammoo daliilaan jechuudha. Namni hundinuu baabiliif quraanaan haga mootummaan kun ayyametti wal mormuu wal amansiisuu abbaan danda'an achi bira dabranii waan biraa dalaguun yakka gugurdaadha Itoophiyaa keessatti biyya tana jeequu mootummaaf uummata walitti oofuu amantiif siyaasaa walitti laaquu taate jechuudha. Warri daawaa godhullee akkasuma. Daawaa keessatti musliimnis warri kiristaanaallee warri waaqeffataallee kan wal mormu yoo jiraate daayiloogi jidduu lamaan jiraatu naamusaan arraba amantii namaa amantiin teessan isin badduu akkasii jechuun osoo hin taane keessa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam maal nuun jedhe akhlaaqa gaariidhaan akka nabiin agartee alayhi salaatu wassalaam nu barsiisanitti keessa uummanni musliimaa lafaa dhufaan dardar warroota amantii biraa keessa gara keenya dhufanillee naamusa saniin hadiisaaf akkaataa da'awaa itti godhan koorsii fudhachuun barachuun akkasi gartee hikmaadhaan nabi alayhi salaatu wassalaam da'awaa hikmaan godhaadhaan sigalee oluma kaanii hadiisa gariillee fuudhanii namaan hin dhaaniin quraanallee fuudhanii garii namaan hin faxooran jechuudha. Suutaan tartiibaan naamusaan hikmaan hikma jechuun gartee yeroo garii osoo hadiisaaf quraanni jiru nama laafa quraanatti ittiin fudhannee jira. Quraanatti ittiin kana waan ati gartee ayatti qalaatu kana fudhannee jira. Jibbaa islaamummaa waan qabu gariin namaa. Akkasiisan suutuma loojik malaan suuta seenteetumaan maal goota ittiin xile barakkana akkana. Yeroo inni ragaa as kennadhu siin jedhe kunooti. Quraanni kiyyallee akkasii barsamu sitti maara. Yoo ani gartee arabiin siqqareete waan hin fudhanne akkasitti deemanii inshaallah waa godhanii kanaafuu inshaallah obboleessi keenya ka hidhame ni baya. Womaan godhanii irrifatina warri hiriyoonni gartee waliin jirtanis maatiin illee uummanni musliimaallee jechuudha. Akkalee sanii miti namni gartee wooma argeensaa bee waan takkallee sin godhu. Akkas inshaallah Jamaal Ibroodhaa ka obboleessa keenyaa gartee ni baya inshaallah. Gartee wanni godhamuuf takkallee jedhu hin jiru. Kaaniif ni dhagaadha yeroo teknooloojiitii miidiyaa kiyya inshaallah abdii irraa qaba. Nama 200 olmost jala jirtanii nama 200 kana qofaa miti dhaqqabu. Namni gartee hagastu nu duuba jira. Warri gartee walii sheer godhee karaa biraatiin ilaalu. Kanaafuu ni dhaqqabachuu barbaadeet. Ana qofaa miti dubbatu ammallee namni hundi akkasuma facaasee dubbataa ni dhaqqaba. Alhamdulillahi inshaallah warri gujiillee isin jaaladha uummanni gujii keessaa warri bulee horaa. Dura hagar maaramii amma bulee horaati. Uummata gaarii, uummata sabboonaa, uummanni magaalaa sanii jechuudha. Lafaa dhufaa kana xiqqoo isii keessa hamtuun jirti waan beeku nu hubatu malee Oromoon gartee uummata aadaa amantii walii kabajee waliin jiraatu. Gabaabdumatti haga waan adda baafannutti akkas jennaa jechuudha. Kakaan irraaf inshaallah boruu yoo rabbi inshaallah rabbi nagaan nu haa bulchu warri dhimmi kun laalu jechuudha. Waan irra gahe nama kallattiidhaan Nuuru Kadiris yoo ta'e namoonni biraa isinii deebisa deebii inshaallah ni gaal. Ustaaz Abuu Keefaa ni dubbisaa yoo rabbi biraa taate akkasuma gartee namoota jiran karaa qeerrootis karaa olomaayitis waan jiruun geennaan akkas inshaallah abshiru. Kun kana. Gara sagantaa keenyaa seennaa qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo obboleessa keenya rabbi haa baasu daa'ii keenya shee keenya rabbi haa baasu Ibraahim Ibroo jechuudha. Gartee inshaallah homaan ta'u ilmaan Oromoo harka jira. Lafuma Oromoo jira. Uummata gartee uummanni musliimaa hunda bakka hundayyuu jira. Obboleewwan islaamaatu afoo jira achi jira. Uummata akka illee ta'u inshaallah. Akkas inshaallah dhiirti yeroo garii barii hidhamuun qoraasuma. Dhiirti hidhamuun yeroo garii qoraasuma. Akkasi gartee ammallee namni musliimaa yeroo wanni akkasii sun tutte alhamdulillah jedha. Nama tokko inshaallah dhiifama naa godhaa kaawwan daliilaan toltii fi nama sheekaa yeroo maraan hidhamuu jedhan inni rakkatu waa takka hin ta'u. Inni amma yeroo rakkoon nu galteen har'aami. Gartee maaf akkana ta'ani maaliif gartee mokkoramu. Mokkoramuu dhabi nama alima jedhani. Nama sheekaa nama alima guddaa. Rabbina jibbaa jedhe jedhani. Maali jedhanii an takkaan rakkannee bara. Amma yoo kenna namni nama rabbi jibbee rakkatase amino nama namni yoo inni alhamdulillah jedhe nama rabbi jaalatu rabbiin mokkora jechuudha. Maaliif afaan isaatii maaltu baabeettani? Alhamdulillahi rabbil alamin alaa kulli haali jedha. Mujriimni maal jedha beektaa? Dhabboo maal osoo salaatu sobanuuf.
rabbii kana kaani akkana godhaana kana riskiin dhiphisee maaliyyoo godhee ana siin baase kana duuba gaaf kana daasuma oofan guyyaa takka waasawaniidhan akkuma sheeka keenya gartee Jamaal Ibroo amma hidhan kan fuudhanii mana hidhaa geessanii jennaa yeroo oliin seenanii hidhanii bas mana hidhaa darbanii adda baafatan yashaama jechuun yeroo laalu warri mana hidhaa waan shaamaadha ifaa jechuun yeroo kiisa kan ta'u kan sheeka hunda galee namuu jedhan isaan illee ol seenaan maal jedhan alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhan kana mokkortee coobara kana durriyyee fi mujriimni kawaa hatee kana namaa wal dhabee kana gaa ka hidhame achi wal ga'e rifateedhaan akka malee namuu sheenni maaliif shukrii galfata maal nu godhee dabata rabbi nu kadhachuu hedaan walaa kuedha argan ka irraa mul'ataa mi nama bargartee imaan namni garii irraa mul'ata duuba kana hin dhiifne gaafatan sheeka maal dubbiin tun jedhanii gaafatanii jennaan bada jala jedhanii isin rabbi isin mokkore ana takkaa rabbi nan mokkorre wani shukrii galfadhee fi rabbiin kiyya nan jaalatu nan mokkorree jedheeti hadha rabbiin kiyya nan mokkorraan diliin tiyya tanaa waan irraa buutiif alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhe isin shakkartanii jedhe san inshaallah akkasii gartee kaa'iin qormaatamaa namni gartee rabbitti amane kun yeroo baay'ee gufuu hedduus dhufa kaballaa dhiitichoo hidhamuu cinqii arraba jiraan wannummaan arge olii yaa'ee gartee waan hin taane siin jechuu yoo namni akkasi dhagaa si buusee bakka hundaa si bu'e atummaan garuu ni ilaaltu maal haqarra jiraa qofa fulaan haqarra jiraattee ulee sitti heddummaannaan maasha Allah waan biraan jedhin gurbaa daf alhamdulillahi rabbil aalamiin alaa kulli haalii jaaladhe goya rabbii kee waati jaalatte tajiriitii yanarraa buuftu ta'e yeroo namni si gaafate abboo akkas taatee siin jedhe alhamdulillah tajiriin irraa buuftu rabbi naa haa godhu jedhe akkasii inshaallah isin jaaladha isin kabaja gama sagantaa kiyyaatti isin seena akkam ilaaltan paarlaamaadha walgayii bakka bu'oota ummataa kaadha walga'anii paartii badhaadhinaa kan akkam ilaaltan aabbichuun akkami oolan maashaallah rabbi umrii isan nu haa dheeressu wallahi leenci oromoodhaa kaa gabnu godhe adha deebilee Mustafaan asirraa mataan itti gargalu isin mataan itti gargalee aartanii mataan nu buqqa'ee bakka hundaa guyyaa kana gartee warri afaan lamaa arraba lamaa mataan nu nyaatu aabbichuun hadha aabbichuu qofa seetaniis itti gayyaate magaalaan Itoophiyaa kolkollee jedhan sheeyamiin biroodha kolkollee jedhe afaan maariffaan beeknotaa nuuru anaan jette abbaa kiyya afaan maariffaan hin beeka bareellee dhukkee irraa kaasaa gayyaa alhamdulillah afaan homaan hin goone gartanii eenyu afaan maariffaan beeknuun yonnaa fi paarlaamaa abshiru isinii tuttuqa inshaallah paaltook kana seenee eenyu tiktok seenee galgala kana gareen jawwisaa jawweedha Jawaar Mohaammed waan mataan nu gargaaru folchallee galgala kana tiktok seenaa beektanii tiktok kana haga seenee waan bareedduu keessaa arge tiktok hammeenya caala garuu tiktok gubbaa dhufee namni yaadaan si mormaa hiree guddaa nama hedduun laala guyyaa garii namni ka bakka tanaa dhufaa ka seene sun taa'ee ilaalaaf keessaa bayaa Allahu alam hin beeku seera isaa kana 40 illee nu laalan dhaamsi bakka hedduu gaawwanni tole waan san bineensi sun maashaallah Ameerikaan tolchuu deemti galgala kana warri aabbichuun faxooruudhaaf warri paarlaamaadhaa dhukkee irraa kaasuudhaanii dhamaase bakka bu'aa jawwisaa Oromootii fi jawwisaa Amaaraatii fi jawwisaa Tigraayitii fi Shaabiyaa bakka bu'aa jiran namticha kana eenyuttanii maqaa isaa Doktor eenyu maqaan isaa kunillee na dhibaa Doktor Dassaaleny Caalee Doktor Dassaaleny Caalee annama badaa maqaan isaa naan qabu mara Doktor Dassaaleny yeroo achi dhaqee hundi jedhaachiseen yeroo maraa beektaniin maaliif jibbaa Oromoo irraa qabu namticha san irraa ba'a nafxanyaan eenyu ati jette Dassaaleny Doktor Dassaaleny san irraa fudhadhaa bakka biriin dhaqina wanni wal jala yaatu tuni shanee irraa qabadhu kaafaa'oo qabadhu sinalee hundisi guddaan isiitiif xiqqaan isii waan takka waan ni jira namni siyaasaa yeroo dalagu baalaansi godhanii dalagan baalaansi jechuun wanna godha madaala isii ilaalaa dalaga namni siyaasaa madaala jechuun waan tokko waa godheeti nuti akkana goone isin maal godhaa jirtanii jedha namni
Ana akkana godhe ati maal godhaa jirtaa jedhe namni. Sigalee waarka qabatee dhufeetiin waan kaan mormu. Siyaasaan Afrikaa tun dhoqqe abbichuu barsiisuu jira amma dhufee. Itoophiyaa Afrikaa abbichuu barsiisaa jira. Ibrahim Traoreen faallee barsiisaa namni dhufe amma. Zabana kana yangiin maasha Allah warri shiran beenne keessaayyuu warri duraan warri waraana keessaa gad dhufu warri raayyaa ittisa biyyaa kana keessaa miliitarii ta'ee gad dhufu adeemsa miliitarii saniin deemaa yeroo cufaa cabsee bira dabra. Yangiin amma dhufe honka miliitarii keessaa dhufe warra 21 century jaarraa 21ffaa kana keessa bilchaatoo ta'anii fi waan dalagan beekan ta'anii siyaasaallee baratanii wal bira dhufan. Kanaaf amma irra guddaa warri waa sirreessu jiru warra miliitariiti. Duraan namni ka'ee warra siyaasaa ta'e warra gartee mana waraanaan seenin maal kanniin kanarraa bilisa ta'anii siyaasaa barachuu qofaa miti muuxannoo qaban namoota gartee siyaasaa keessatti yeroo dheeraa fudhatantu amma silaa Kiristaan Taaddalee fa'aa Dr. Dassaaleny fa'aa silaa warra ganna dheeraa qabsoo keessa turanii warri kun silaa muuxannoo qabanii jedhateedha. Waa hedduu baratanii jiranii akka siyaasaa dala akka hawaasa qabatan akkaataa itti paartii siyaasaatiin morman mootummaan itti morman sabaafis biyyaafis adda baasanii siyaasaa madaalaa waan dhufan jedhanii eegne jechuudha. Adda Dassaalenyiin baana waan godhe gad dhufe Shaabiyaa ta'e dhufe. Shaabiyaa qulqulluu siyaasa forqii dhufee ta'ee paarlamaa keessa ta'ee dhufe. Ayaa gabanim jedhe bari. Karaa nagaatiin fixanna malee akkamittiin lola seennaa akkamii Eertiraa dhoofnaa jedhe numaa dhufe. Allahu akbar. Duuba kana TikTok keessa galgala kana ijoolleen ergeetii daalachi kenna sunillee xiqqoo achitti yaanis akkuma abbichuu lolee abbichuu lolanii beektan yeroo dubbiin itti jabaatte abbichuu bareedaa san fuulli diriiraa bashaasha magaalaa itti atallee bashaasha beektu. Bashaashni sun gaafa dubbiin jabaattee laal bakka hin taane wanni hin taane tuttuutu takkattiin fuulli isaanii garagala dhiirri akkasitti beekamaa bar jagna. Sun uumaan jagnaa akkasii yeroo kaan bashaasha jagna. Kuflaalleen deemuuf gadhiise bakka itti kuflu qaba, bakka itti aaruu qaba, bakka itti loluu qaba, bakka itti toluu qaba. Amala jagnaati. Amala nama haqa dalaguuti jechuudha. Nama kaan hin beektu. Sikkoof gaafa si nyaachuu deemullee warri dharaa shiraa jecha akkaataa itti siin jedhu akkaataa itti qotee si awwaalu wayii si afoo kana just maal godhanii gaarallaa. Jecha ajaa'ibaa argate. Gaarallaa beektu isin gaarallaa waan adiin bira ga'e adii ta'a. Gurraacha biraa ga'e gurraacha ta'a. Boora bira waan feete biratti akkas ta'a jechuudha. Uf jijjiira. Ni fakkaata waan san. Fakkeessituu jettiin Oromoon siyaasaa keessatti jechi hamaan waan takka fayyadaman fakkeessituu. Warra akkasii sanniin hadhakaa biyyeetti dhufe leencichi Oromoodha. Ragaadhaan evidensii wajjin itti fidee dhoqqee itti dibu. Oromoon fakkeessituu miti ga'a. Waan goote ni gooti waan hin goone hin kijibu. Waan hin jirre ni jiran jettu. Bakka hin dhaqne hin jettu. Waan ufii goote ufii goonetti waan kabraa godhe kabraatti godhetti. Akkasii ragaan xiqqoo isin tuttuqaa deema kaa. Gaararra akkasiyaa. Gaararraa fi gaarallaa. Gaaralla na fakkaate. Gaararraa miti. Akkasii nu gaarallaa jennaan. Gaarallaa. Ta'uun ni mala namni akka loqoda naannootiin waama gaararraa fi gaarallaa. Kanaaf warra afaan Amaariffaan beekne xiqqoo isinii kakkabala. Wannaa irratti kaaka ragaa isinii dhiyeessaatiin waliin kakkaballee bira dabarraa jechuudha. Leenca ija barbadaa jettee warri gartee jedhan sobdanii yeroo garii bakka hin taane nu dhaabdanii dhukkee nurraa kaasaa jirtanii. Bakka nu leencummaan geenne mara leenca nuun jettanii nullee dhukkee nurraa kaasaa jirtanii jechuudha. አብይ ያሉ ቀን ከሌሊት በመጮህ ማንነታቸውን ያረከሰ ሁሉ nama kanaa nama gamtu du'aayii godhe isin. Maqaan isaanii eenyu na jalaa dabre nam tokkotu nama musliimaati namni kun yeroo Dassaaleny Dr. Dassaaleny Caaleedha. Caalaati maqaan isaa Dr. Dassaaleny eenyu tabboo caanne laahu akbar caanne feene caana caari canne yeroo inni kaa achi gubbaa bahee bar distii 10 dhaabanii maaliyyoota bilcheessuu dadhabanii seecha akka watakkan dalanne abarmucha mustaadiroo ta'e watakkan dalanne sanuu bar biibeelal eega nama waa dalagee namni dura deemuu dhabee laal buru jedhee balaa buusee laal eega nama gartee balaa buusee dubbatee irraa ba'ee nullaaluu jedhe maayyasuma dhufee gartee bishaan galaanni deemaanii naasaanii karaa biraatiin deebisuu wayyaa jedhe. Leencichi kun duubamaa ol baheeti
Eega isin caqaftan wanna guutuu koflaan fixaa oolan. Paarlaamaan. ቅዠታቸው አይሰምርላቸውም። አብይ 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 እያሉ Abii ከሌሊት abii jedhanii yaa oolanii jedhe halkanii guyyaa. በመጮህ ማንነታቸውን ያረከሰ ሁሉ Warra osoo abii jedhu eenyummaa isaanii rakashiisan, ajeesan, shamsan. አይሰምርላቸውም። ኦሮሞ እንደሚሰረተው Yaanni isaanii ka isaan gartee iyyanii waa hunda balleessuuf deeman bakka hin geettuuf jedhe fiixan baatuuf. arbi qoreen waraanteef hin okkolu. ዝሆን Mammaaksi Oromoodhaan waan jedhe arba qoree waraan ta'eef arbi qoree xiqqoo saniif hin okkoluu jedhaniin Amaariffaallee deebisanii kaniif. እሾ ስለወጋው አያነክስም። እንኳን ስለመነከሱ Okkoluu dhiisaa እሾ ስለመኖሩም አያስብም። wama qoree waraan ta'e yaadatu. አመራር በመንግስትና ለሀገራቸው እድገት በጽናት በቆሙ ዜጎች የጋራ ጥረት በሀገራችን እየታየ ያለው ለውጥ ብሩህ ተስፋን የፈነጠቀ ብቻ ሳይሆን የሚታይና የሚጨበጥ ነው። Wanni amma dalagamaa jiru deemaa jiru mootummaadhaa dalagu kun kan gartee abdii namatti horu qofa osoo hin taane waan argamuuf waan qabdee laaltee daasa surra meexxame tuttuttee laaltee argituu fi mul'ataa ta'e yookaan ammoo akka gaara ol ba'ee mul'atu jedhan.